Nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaa. Bakka ergamma kana hin taane haafu jedhanii turan. Sababni isaas maallaqni amma jedhamuuti ol. Kun hin barbaachisa jedhama. Maallaqicha nan kaffalaa wantichi hojjetamu. Gaafa akkasii akkas ta'ama jedhama. Nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaa. Asumaan dhaamu garuu harka caalaa obbolota shamarraniitiif qormaata gara fuulduraatti yaadu eenyuutu akka hojjetu akka tajaajila kanaan akka ba'uunan fedha. Isaan immoo obsaa godhatanii haa arganii yoo cimmaniitu yoo hojjechuu baatan ani isaanii yaadanii. Anan gurraan dhagahuun feene han namoota addunyaa irratti hin ta'a jedhee yaadne inkaan nama faaruu faarfata miti otoo hin taane daaqonii tokkootiin faarfataa tajaajila mana amantaa jetteen yaadne irraa otoo hin taane nama duubarraa wanta eegne ta'a jechaadha wanti argitu. Kun immoo baay'ateera namoota naannootiin illee akka kanaa faaruun baasa jettee hojjayyoon kun edaa akkas ta'ee hafe bakka waa baay'ateera mataa koo gadi qabeera jechuun nan danda'a. Balleessanii irra jedhamee isiniin adda baaboo lakkaatti luttiyyeen hidhamuu keenya na dinqa. Isa kana yoomiyyuu hin irraanfadhu maaliif galaa jirra namoota 4 taaneerra obboloota dhiiraa sifana 4 anaan gaafa laaltu hammeenyi miti ka'uyyuu amantaa kaanirrayyuu amantaan kiristaanaa irratti gaafa laaltu bakka jirra kiristoosiin maqaadhaan furannee malee taaneen argamne. Kiristoosiin fakkaachuu nurraa nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaa. Walaa jaalannu hammeenya walirratti akka yaamne warra rakkatanii yookaan immoo inni anaaf rakkina kootiif furmaata inni waa'ee koon beekaa isatti yoo himadhe kana naaf ooluu danda'a jedhame hummaa icciitii ofii baasanii yookaan na gargaaree jedhanii himan hibaas rakkoo namaa irratti gufuu akka walitti hin taane erga caalu kana naamu faarfattootaaf. Nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaa. Haati foonii waan hin qabneef haati foonii kos haati lubbuu kos isheen waan ta'eef maal jedhu ayyoo maal jedheen dubbadha haadha koo jecha wajjin kaafana jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam nagaa akkam jirtu bakka jirtan maratti haalaa fi bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isin haa qaqqabu akkam jirtu nagaa keessanii kun sanbeetii hobiidha kan immoo faarfataa yookaan naati. Egaan maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu egaa warroonni karaa YouTube channel kana nu hordoftan kun qophii keessummaa Abrahaamiiti. Guyyaa har'aa kana immoo qophii keessummaa Abrahaam keenyaan obboleetti keenya tokko waliin dhiyaanneerra jechaadha. Egaan yeroo jalqabaaf warri gara YouTube kanaa nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuun dagatiina. Warri duraan turtan immoo nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu nu hordofaa isiniin jenna. Egaan guyyaa har'aa kana turtii gaarii akka obboleetti keenya faana qabaannu abdiin qaba. Egaan obboleetti keenya baga nagaan dhufte jecha egaa dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaaf bakka dhaloota kee fi maqaa kee akkasumas illee haala ittiin gara mana amantaa dhufte haala kamiin akka tajaajilaa turtee fi tajaajila irratti akkamiin akka tajaajilaa turte amma maalirra akka jirtu dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenyaaf nu ibsita jecha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu galatoomaa jecha ani bakka ittiin dhaladhe godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo yoo ta'u sababa maatii tokkootiin kan ka'e gara godina Lixa Shawaa magaalaa Kaachisee yookaan immoo aanaa Gindabarat maatii faana dhufee haa ta'uutii haaluma jiruun maatiin jalqabuma isaayyuu kiristaanadha. Gaafuma bultii 8 maatii qabanii mana amantaatti nu guddisanii achuma walitti jennuuti gaafa jajjabaannee jedhu mana amantaa dirree nageenyaa Kaachisee Madaalawiitti wal barattoota daa'immanii faana barachuu eegalee egaa Waaqayyoof galannaa ta'u jecha amma ammaatti barattoota daa'immanis barattoota dibataa keessa tajaajilaa jira. Haalli tajaajilaa yookiin immoo ka'umsi koo kana fakkaata.
Ashee obboleettiin keenya gabaabinaan ibsiteetti godina Shawaa Lixaa Ganna Baratti mana amantaa Faayisaa Addunyaa Madaalamii yookaan kaachisi keessatti kan argamu dirree nageenyaatti tajaajilaa jirti jechaadha. Obboleettiin keenya faarfattuudha. Egaan obboleettii keenya egaan ati faarfattuudha. Faarfannaa hojjetteetta. Egaa karaa YouTube kana faarfannaa ishee daawwattoonni keenya BCD isaatiin dhaggeeffataniitu audio isaatiinis darbeera. Keessattiyyuu faarfannaa ishee keessa hubadhee tan argee jaalala fannoorraa kan jedhu ni yaaddatama jechaadha. Egaan obboleettii keenya yeroo tajaajilaa turteetti jechaadha mana amantaa keessatti barattoota daa'immaniitiinis barattoota dilbataatiinis tajaajilaa turte jechaadha. Mee maaliin tajaajilaa turte? Kennaan kee maalidha? Haala kamiin mana amantaa kana keessatti yookaan tajaajila barattoota dilbataas barattoota daa'immanii keessattis tajaajilaa turte? Barattoota daa'immanii keessatti yeroo ture akkuma obboloonni keenya kana kan barsiisaa faaruudhaan kennaa adda addaatiin waan hedduu tajaajilaa ture. Erga barattoota dilbataatti darbee garuu gahee adda addaatiin to'attu yookaan kutaa faarsaatiin waggoota hedduu tajaajileera. Mana amantaa keessa wantoonni hedduun jiru. Namoonni ummaa tajaajilan egaa baay'ina isaatu beektaa. Qormaanni hedduun isaa jira. Dadbatamuun hin jira. Waa hedduudha. Mana amantaa keessa ta'uun isaa garuu baay'ee namatti tola. Maaliif? Utoo mana amantaa keessa ta'uu baatee namoonni hedduun keessa jiraachuu dhiisuu danda'u ta'uu danda'a. Haa ta'uuti anaan barattoota daa'immanii fi barattoota dilbataa hamman jedhuuti olitti nan jaaladha. Yoomiyyuu keessaa dhabamuus hin fedhu. Bakka jechattiin ibsuu hin qabu. Barattoota dilbataa keessa namoonni hin jirre meebii jiraatan otoo dhufanii eenyumtis immoo daa'ima isaa qabu mana amantaa keessatti guddisee baay'ee bareeda kanatti fakkaata. Namni mana amantaa keessatti guddate wantoota hedduu beeka. Kaan irrayyuu immoo jaalala qaba. Barattoota dilbataa keessa yookaan daa'imman keessa immoo jaalalli hin jira. Mana amantaa keessa bakka jaalala caalu hin jiru. Waaqayyoos immoo jaalaladha. Jaalalaaf jecha yookiin immoo waan addaam jaalatuuf samii irraa bu'eetiin idiraa hedduu fudhatee nu fayyiseera. Nuti immoo akkuma sarara baranne mana amantaa keessa gaa qormaanni hedduun karaa diinaa yoo jiraatanii mana amantaa keessaa nama baasuuf akkuma kaniyyuu immoo manni amantaa keessa wantoonni hedduun jira. Baay'isee namatti tolas. Yoomis immoo keessa jiraachuus nan fedhaa bakka. Waan nuti kamatu ta'e barattoota dilbataatiin ani wanti hin qixxeessu hin jiru. Barattoota dilbataa baay'ee jaaladha. Waaqa barattoota dilbataa keessatti akka hin guddadhu yookiin daa'imman keessatti mana kana keessatti akka hin guddadhu na taasisee fi galata guddaa saama jedhamutti waliin qaba. Ishee obboleettii keenya guddaa isaa galatoomii egaan maatii Waaqayyoo anis yaa'u dhaloonni koo asuma obboleettii keenya kana faana waggaa baay'ee wajjin tajaajillee irratti ijoollummaa keenyaa kaasnee morma amantaa kanatti jechaadha kan guddanne. Haa ta'u akkuma isheen jettee kennaa Waaqayyo kenneef adda addaan tajaajilaa turteetti jechaadha. Keessattuu kutaa faarfannaa irratti sirriitti kan nu tajaajilaa turte jechaadha. Kan nu shaakalchiisaa turtedha jechaadha. Egaan gara gaaffii itti yoon darbee obboleettii keenya akkanaan gaaffii isheedhaaf qopheesse. Hundumti keessaniyyuu maatii Waaqayyoo keessummaa Abrahaam taasisee obboleettii keenya guyyaa irraa kanan affeere hundumti keenyayyuu kan ishiin dabarsiteerraa tajaajila keessatti wantoota ishee mudate wantoota ishee ajaa'ibsiise ta'a ishee aarse ta'a wantoota jiran kana ishee irraa barumsa akka argattaniif jechaadha malee fuula miidiyaatti of guddisuuf miti jechaadha kan nuti baane. Kanaafiyyuu gaaffiin ishee gaafadhu kanarraa isin immoo wal bira qabdanii qormaata isinitti dhufuu danda'u irraallee akka baataniif jechaadha. Egaan gaaffii ittaanutti yoo darbu amma fakkeenyaaf ati faarfattuudha. Faarfannaa baasteetta uummata bira gurra uummataa biraas gaheera. Mee ati faarfannaa kana yeroo baasutti yeroo hojjechuuf karoorsitee kaaste amma gurra uummataa bira gaheetti mee qormaanni si mudate jiraayi haala kamiin maal keessa dabartee faaruu kana nu biraan geessime ati mee uummanni kun haa dhaga'u warroonni faarfannaa baasuuf qophaa'an jiraachuu danda'u obboloonni keenya mee isaan mee haala kamiin deemuu qabu qormaanni itti dhufuu danda'a mee tarii irratti gahuu danda'a innis irra gaheef kun immoo isaaniif barumsa waan ta'eef isaan akka irraa of eeggatan mee kanuma wal qabsiisinu jechuudha. Obboleessi keenya galatoomii waa hedduu isaatuun beektaa. Haa ta'uuti garuu waa xiqqoo isheen dubbachuu barbaadu. Qormaanni hamma dubbadhuutii oli ani beeku meebii anaaf ta'uu danda'a.
yookiin immoo namoota hunjitaaniyyuu uumaa qoraman yookiin immoo uumaa tajaajila kanatti asiisee dhufan qormaata akkasiis qoramuu ta'uu danda'a. Normaa yoo wallaalee qoratti gaafa laalu garuu hamma dubbadhuutii olitti kana ta'eera jedhee hamma dubbadhuutii olitti qormaanni hedduu isaan jira jechaadha. Qoramuun immoo sirriidha, faayidaa qaba. Hamman itti dadhabee sun waaqaaf galatu itti argadheera. Garuu akka qoramee sun itti otoo affeera ta'e yookiin immoo dadhabeera jedhee tunduubatti deebi'eera ta'e bakka har'a jiru kana jiraachuu ibsuu nan danda'a jechaadha. Haa ta'uutii jalqabuma isaayyuu hin daa'imummaatti qabee wantoota akka faaruu waan akkas akkasii kana barreessuun isaa natti tola. Bakka barreessee faarfattuu ta'uu isa jedhu hawwiima isaan hin qabaa jechaadha. Osuma jedhu garuu booda irraa waa'ee faarfannaa gaafa ka'u akka carraa namni faan hojjennu naan jedhamu nama ta'e faan wal barree. Haa ta'uutii namni sun kiristaanadha sirriidha. Hedduun keenya kiristaanii jira maqaa kiristaanaatiin garuu waa baay'ee kan daldallu yookiin waa baay'ee kan balleessinu hin jirraa jechaadha. Uffanni keenya kiristaanummaa keenya ibsa. Fannoon morma keenya irra jiru kiristaanummaa keenya ibsa. Alaalatti namni gaafa nu ilaalu isheen kiristaan yookaan inni faarfataadha jedhama. Uummata nuun beeknee biratti kabaja guddaa ulfina guddaa qabna mana amantaa keessatti jechaadha. Haa ta'uutii ani gaafa waa'ee kanaatti seenu garuu hamma eegitu hin taane garagaltuu isaati jechaadha wantichi. Innis namoonni kan meebii hanqina maallaqaatiin hojjetanii xumuruu dhiisuu jiraachuu hin danda'a. Sababa adda addaatiin jechaadha. Haa ta'uutii hanqina maallaqaas ta'ee hanqina lamaffaan hojjennuutiin kan ka'e waggaa lamaaf adda citeera jechaadha faaruunsaa. Ergaa istiidiyoo galee waraabamee booddeellee wanta hedduu ta'ee jechaadha. Hin beeku dhiiseeras jechuu nan danda'a. Bargan dhiisee maqaa isaanii dhahee galateeffachuuf yoo natti ulfaateyyuu barattoota dilbataa faana guddadha obboloota koo danuu isaanii beekta isaan keessaa atis tokko qabata isaaniitti bakka kana ga'ee jechuu danda'a. Ani abdii kutees dhiiseera. Maatiinis bakka erga amma kana hin taane haafu jedhanii turan. Sababni isaas maallaqni amma jedhamuuti ol. Kun hin barbaachisa jedhama. Maallaqicha nan kaffalaa wantichi hojjetamu. Gaafa akkasii akkas ta'ama jedhama. Borumti immoo waan biraa ta'a. Ansi dhibu keessaa garuu wanti baay'ee si dinqisiisu hin hojjetamaa wayii suura studiotti yookiin immoo maastarsiisaa fudhatamaa wayii mazmuriin editii ta'a. Finfinneetti kottu jedhame kiiloomeetira amma kanaa kutiin gaafa deemu abbichi sun achi hin jiru jechuudha. Deebi'ee galaa. Garuu waa baay'ee ta'eera. Hin beeku teessuma irratti waasumaan anadhaamu garuu harka caala obbolota shamarraniitiif qormaata gara fuulduraatti yaadu eenyumtu akka hojjetu akka tajaajila kanaan akka ba'uunan fedha. Isaan immoo obsaa godhatanii haa arganii yoo cimmaniitu yoo hojjechuu baatanii han isaanii yaadanii adda ta'a jechaadha. Ani hanan gurraan dhagahuun feene han namoota addunyaa irratti hin ta'a jedhee yaadne inkaan nama faarfata miti otoo hin taane daaqonii tokko yookiin faarfataa tajaajila mana amantaa jettanii yaadne irraa osoo hin taane nama duuba irraa wanta hin eegne ta'a jechaadha. Wanti argitu kun immoo baay'ee ta'eera namoota naannootiin illee akka kanaa faaruun baasan jettee mucayyoon kun edaa akkas ta'ee fi bakka waa baay'ee ta'eera mataan koo gadi qabeera jechuu nan danda'a. Waaqaaf haa galatu immoo gaafa inni guyyaan qormaata sunii darbeera jedhu fedha isaatiin anaaf malee otoo hin taane ani bakka kana dhaabachuudhaaf gahaa otoo hin taane waaqayyo siif ni mala jedheetuma fedha isaatiin asna dhaabeera mana kana keessatti ofii koo bahuu otoo hin taane ani hawwiin kun guddaan mana amantaa keenya keessaatii faarfattoonni hedduun bahanii waaqayyo na agarsiisu jedhee waan ture isaaf haa galatu. Amma faarfattoota hedduu 7-8 wal taaneerra barsiisotas qabna. Kana caalas immoo baay'annaa jedhu qaba. Qormaanni hedduudha. Obboleessa keenyas walitti naa gahu. Keessa bu'ee hundi dubbadhe xiqqooshi namaafis rifannoo ta'uu danda'a waan ta'eef qormaanni jiraachuu isaa asii jechuun haala gahanii qormaata isa jiru immoo kiristaanni silayyuun qorama yoo qorame qormaanni ammuma inni cimaa deemu qormaanni isaas cimaa dabalaa waan deemu beekanii gara faaruuttis ta'e tajaajila mana amantaatiif amantii kiristaanaatti iyyuu gaafatti jiraatan amantaa kanatti qormaanni akka jiru akka diinaan akka qoraman nama miti gaaddiina keenya dhaablostu namarra bulee nama qorawan waan ta'eef isa kana beekanii haa jiraatanii jechuun barbaada naagosuma. Eshi obboleettii keenya guddaa isaa galatooni. Egaan daawwattoota keenya akkuma isheen kaaste faarfannaa isheen hojjette irratti qormaata hedduutu ishee kennanii anis amman beeku jechaadha. Namni ishee faana baase kun maqaa namaa dha'uu baannus isheen hin dhoofne haala hin taaneen jecha haala biyya irratti illee ta'ee hin beekne
ishee miidhe baay'ee kan nama ajaa'ibu jechaadha. Haa ta'uutii waaqayyoof haa galatu dhumni isaa bareede isheenis cimina amantii isheetiif jaalala faarfannaa kanaaf qabduun bakka haala nama ajaa'ibuun ofuma ishee seeraan fuuldura baatee baay'ee itti dafqitee faaruu kana fiixaan baasteetti jechaadha. Egaa asumarraa wal qabsiiseen jechaadha. Tajaajila keessatti egaa qormaata hedduu ni mudata. Inni amma kaastee hundiyyuu qormaata nu mudatan keessaa isa tokko. Haa ta'uutii amma barattoota dilbataa keessatti manuma amantaa keessatti illee warrootuma mana amantaa keessa jiraniin nama alaatiin shakkitootaan wantoota garaagaraatiin qormaata hedduutu nu mudata jechaadha. Mee qormaata si mudate kan nama ajaa'ibsiisus ta'uu danda'a, kan nama aarsus ta'uu danda'a, kan nama sodaachisee bakka kan barnoota si ta'ellee darbe ta'uu danda'a waan ta'eef mee qormaanni si mudate tajaajila irratti adda kan ta'e isa sun qormaata faarfannaa baasuu irratti si mudate mee tajaajila kee keessattuu mee qormaata si mudate yoo jiraate gabaabsitee nuuf ibsita. Qormaatadha kun waanuma dinqiidha yookaan anaani na ajaa'ibsiisee darbeera. Wantumti anaan dinqu tokko yoo jiraate jechaadha. Mana kana keessatti waggoota 6 fi 7 kan dura yaadatta. Namoota uummata amantaa turaniin walitti bu'iisuuwwan adda addaatiin jiruun gaaf tokko balleessaniiru jedhamee siniin adda baaboo lakkaatti xiyyeeni hidhamuu keenya na dinqa. Isa kana yoomiyyuu hin irraanfadhu maaliif galaa jirra namoota 4 ta'aniirra. Obboloota dhiiraa sifana 4 anaan 5 waansa xiqqoodhuma walitti bu'iinsa yookiin immoo jira kan namoonni yommuu waan tajaajila waan akkasii waliin waan jiruufi asuma gaafa mana amantaatti baanu manni keenya beektaa naannoo poolisii abatti dhiyyoodha. Chaawuchaa waliin jennee galla gaafa jennu wanta nuti eegne ta'e maal naan poolisiin dhimma qabdu kottaa hin hidhamtu jedhee achi poolisii abaadhaqnee dhimma dhaqnee hin beeknu maal jennaan akkasidha jedhamee ishi jennee jiniin namichi tokko jiru namichi isaas naannoo keenyadha Sababa Dibaabee jedhamu isaan ay ijoolleen kun ijoollee mana amantaati. Akkamitti toonanii jiruuti ijoollee kana gorfachuu dadhabeen yoo jeechanii fi ijoollee kana hiisistu waan jedhee baay'ee na dinqaa. Ittaan sunis immoo mana amantaa keessatti qormaatumti ajaa'iba jedhanii yaadu yeroo tokko namoota akka guddaatti yookiin hangafa keetii irraa barachuu eegdu garagaltummaa ta'anii argita. Maaliifidha? Narraa achi barsiisaa yookaan faarfataa taate warra sittaananiif fakkeenyadha malee fakkeenya jireenyaati fakkeenya beekumsaa. Kan ta'udha malee galagaltuu isaa gufuutti ta'uu qabu jechaadha. Gufuutti taasis immoo waaqayyo jedheera. Amma namatti gufuu taatu egaa nuuf tokko keetti hidhamee yookaan morma keetti hidhamee layyaa yookaan galaana keessa buusu salphataa jira. Yeroo ammaa kana gaafa laallu immoo wantoota akkasii jiru bakka wanta ulfaatu manni waaqayyoo mana boqonnaati bakka tasgabbiiti mana keetiif bakka jiraatis bakkuma hundarrayyuu mana waaqayyootiin kan gitu hin jiru. Takka maaltu ta'a mana amantaa gaafa dhaqxu bakka isaatti itti jiraattu addunyaa sun caala inni achi keessaa wanta addaasti ta'e argita jechaadha. Wantoonni akkasii hin jiru ani utuma hafe hunda isaa yoo dubbatanii garaan duwwaa tafasalaa jedhamuufi qormaatni jala na dinqu isa kanadha. Lammataa waa'ee faaruu irratti anaan hin yaanne bakka jechi kun jira jedhee anaan hin yaanne tokko maallaa asitti gaafa deemamuun hojjetamee faaruunsaa ta'ee wantoonni maastersii lama qophaa'ee tokko fudhadhaa jedhee mucaanii egaa ani akkuma kochi namni hunduu namni nama duras taanaan akkuma ofii koo yaadutti ani ammeenya daba amma kanaa sharrii yaada jedhee yaadu nama kanaa maastersii sun hojjetamee tokko fudhannee baanee haa ta'utti faarii jechuun eebbifameen akkuma isaa jira faaruu siikaa yuutuubiidhaan rarraabsee inni raabsuun isaas nan garramne siruma maastersii isaan daawwatee namicha bira jiru hundagana hojjetamee na studio majjure osoo hin beekin an sidhibu maastersiin kun hojjetamuu baay'achuu hin danda'u. Sila kanaaf isa sun studiotti furanna jedhame ishi jedhee guyyaan qaxaruun qabamee osoo jiru osoo hin beekin maastersiin lamaan isaa furate gaa beekta hunda isaayyuu jedheera faaruun siluma isaayyuu nan dhabee jecha dhabee wantichi onlaayinii irraatti erga moobaayilii namaati raabsamee harka koojii nan hojjetame anu fi hojjedhe indagana faaruun kun eenyuti mee faaruu kana nu dabarsaa jennee namarraa deebinee furanne wantoonni akkasii hin jiru kunis waan nama dhibudha anu fi gooti hankee
deebitee dhabu jechaan waan yaadamedha. Ani akkas ta'eera jedhee eenyuutu dubbanne icciitii kana kan beekan namoota muraasa yookaan immoo bulootuma koo waan tajaajilaa jirru cinaan maatiin illee hin beekanii jechaadha. Maaliif waan jettee dubbattu hin qabu. Yoo dubbattee maallaa manni amantaa akkasii akkamitti mana amantaatti akkas ta'a maaf kana godha. Han jedhamu hin jira jechaadha. Sammuu nama keessa maaltu dhufa manni amantaa akka kanadha jettee yoo dubbatte mana amantaa kee arrabsiisu of arrabsiisu amantaa keetti deebitee gufuu ta'uu ta'a waan ta'eef icciitii koo immoo ofuma koo hin qabadhee kanaaf rabbiin beekna waan ta'eef fedheetuma callisee waan akkasii fa'aa hin jira gaa kan immoo egaan galatoomii buleetti keenya egaan maatii waaqayyoo mana amantaa keessatti yeroo tajaajila adda addaati yeroo baanu qormaata hedduutu nu mudata jechaadha. Akkam jedhee waaqayyo keenya mul'ata macaafa mul'ataa irratti jechaadha. Hanga dhumaatti kan amanamtii ta'e gonfoo jireenyaa siif nan laadhaa. Egaan amantaa keenyaan yoo cimnee dhaabbannedha jechaadha gonfoo jireenyaa sun kan argan. Qormaata nutti dhufu sun wantoota nu mudatan suni yoo obsa qabaannedha jechaadha. Kanaaf obboleettiin keenya karaa faarfannaa baasuutiinis qormaata hedduutu ishee qunname. Kana malee akkuma isheen sila kaastee amma hidhamuutti illee yeroo nutti gahamanii jiran ayyaadadhaan ishee sun jechaadha. Kanaaf maatii waaqayyoo amma gara xumuraa keenya irraa haasaa keenya buleetti keenya waliin turtii gaarii akka dabarsaa jirru abdii qabna. Hundumti keessanii bakka jirtanitti akka barnoota guddaa irraa argachaa jirtan keessattuu shamarran abdiin qaba biyya keessas biyya alaas kan jirtan jechaadha. Egaan subscribe gochuun dagatinaa namni biraas akka irraa baratu share godha. Egaan maatii waaqayyoo buleetti keenya kan itti aanu kanan gaafadhu karoora gara fuulduraatti qabdu faarfannaa amma faarfannaa yoo dogongoruu baatte naannoo faarfannaa jahaatti kanatti hojjette gara fuulduraatti yoo albama hojjechuun jira obboloota hiriyoota kee wajjinis hojjechuun jira mee karooraatti qabdu faarfannaa baasuuf wantoonni si rakkisan yoo jiraatan mee dhaggeeffattoota keenyaaf mee ifa godhime. Yaa ta'u waa'ee faarfannaa jiruuf yoomillee sadaabuu karooraan qabu gara fuulduraatti fedha rabbii yoo ta'e waaqayyo kana jalqabsiitti akkana xumursiisu abdiin qaba. Bara jireenya koo jirutti faarfachuuf yookaan hojjechuudhaaf karoora guddaa isaa kan hawwii guddaa isaan qaban. Itti aanuun yeroo ammaa kanatti albama hojjechuun ulfaata. Maaliif beekamaadha wantoonni nuti nama barbaachisan wanti adda addaa ulfaatu hin jira. Yookaas waa'ee maallaqaatiin kan ka'e jechaadha. Haa ta'uuti garuu jalqaba kana jaas yeroo ammaa kanatti erga yeroo dura suniitii ittiin deebine maaliif achumatti rifadheen dhaabadheen achi fakkaata. Amma garuu gaafa laallu hojjechuu akkan qabu kiishikoos naqee ba'aa jira. Dirqamalas immoo bakka qormaata sun hunda darbee kana firii kana bakka kanaan ga'e waan ta'eef ammaan booda nan barbaachisu jedhee daawwatu hin taane gara fuulduraatti waan hojjechuu qabu akkana jedhu yaadaan jira si faaruu qophaa'ee jira gaamee yoo rabbi jedhee fuulduratti waan waliin arginu ta'a garuu faaruu immoo qopheessitee hojjettu immoo wantoonni barbaachisan hin beekama maallaqa malee jechuu hin danda'amu haala maallaqa faana jiru xiqqoo ishii hanqinni waan jiruuf erga faaruun sun eebbifamee waggaaf ji'a akkasii guuteera amma kana ittiin deebine gara fuulduraatti yama rabbii ta'e jedhee waaqayyo keessa galee inni karoorsee fedha isaa ta'e albama sillee ta'uu baate yoo lamaan tokko sadan tokkollee faarfattootuma jiran faana yookaan immoo ka'umas waan akkasii kana fedha rabbii faanaatti yaadaan jedhu qaba. Egaan dhaggeeffattoota keenya hundumti keessaniyyuu akkuma obboleettiin keenya nuuf dabarsite karoora ishee keessatti jechaadha faarfannaa ani dhaabuun barbaadetti kana malee dursas illee barattoonni dilbataa isheedhaaf maal akka ta'e yoomillee keessaaf akka hin dandeenye isheen kan nuuf ibsite jechaadha. Egaani hundumti keessanii kan viidiyoo kana ilaalaa jirtanii obboleettiin keenya faarfannaa baasuu jechaadha rakkina hedduu keessa dabarsiteetti darbiteetti qormaata hedduu keessa dabarteetti haa ta'u qormaanni inni duraa immoo akka ishee naasiseetti akka ishee dhaabee tokkotti jechaadha kan isheen dubbatte maaliif dhugaa dubbachuuf ani amma hin beekullee amma hin beeku suni olittillee isheen hin dubbanne jechaadha waa ishee qunnamee kana jechaadha haala kanaan jechaadha namni nam faarfadha jedhee kun dhugaa dubbachuu fi hundumti keenya tajaajiltoonni mana waaqayyoo uffata keenya bareechinee keessa keenya dubbii keenya bareechinee
nama biratti jaalatamaa fakkaanne masqalii waaqayyoo godhannee uffata kabajaa uffanne waan hin taane hojjenne yoo ta'e namni nu argu baate waaqayyoo nu arga jechaadha. Warroonni kana taasisan hundumti keenya iyyuu seera waaqayyoo nuuf kan tajaajilu qabna. Obboloota keenya goosisuun, obboloota keenya rakkisuun, bifa hin taaneen, amala hin taaneen nama gorsuun baay'ee ulfaata jechaadha. Kan nama ajaa'ibu kanaan kan naquun namni jechaadha. Isinuma keessaas kan na gaafattan jirtu faarfannaa baasuuf illee qarshii meeqa nama barbaachisa jettanii yeroo gaafattan namoonni tokko rakkoon qaban isinifan xumursiisa. Amma 60,000 80,000 viidiyoo faana barbaachisa jettanii ijoolleen abdii kuchisiistan illee jirtu. Warra kana gootan maaloo dhiisaan jedha. Hundumti keenya yaada gaariidhaan amala gaariidhaan deemuu qabnan jedha. Kanaaf iyyuu egaa buleettiin keenya gara fuulduraattis illee faaruu baasuuf qopheeffattee jirti. Egaa hundumti keessanii maatii waaqayyoo mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon kan jaalalaati kan kabajaati. Hundumti keenya amantaa keenya guddisuuf jechaadha kan fiignu. Dhugaa dubbachuuf faarfannaa baasuun yeroo ammaa kana kisaara guddaadha namni kaasetti hin bitu. YouTube irratti illee yoo gadhiifame viiyuun isaallee hin jiru baay'ee hin laallamu. Kanaaf egaa tajaajilumti kun haa guddatudha malee bu'aa argachuu miti jechaadha. Warroonni faarfannaa baasan gonkumaa bu'aa kan argatan hin jiru jechaadha. Tajaajila illee wal waamuuf wal filatanii jechaadha kan deeman tajaajiltoonni namoota waan ta'e irraa barbaadan akka garaa isaaniitti nama ajajan bifa addunyummaatti warra deeman jechaadha kan filataa jiran. Kanaaf iyyuu hundumti keessaniyyuu namni tokkollee faaruu tokkollee akka ispoonsarshii godhullee haala kanaallee soo deemne natti tola jechaadha. Maaliif amma viidiyoo kana kan laaltan naannoo namoota hedduudha fakkeenyaaf nama 500 ol yoo viidiyoo kanallee ilaale isin keessaa namni eebbifamaan namni 2-3 hin dhabamu jechaadha. Maaliif amantaa biraa soo laaltanii hundumtuu wal gargaaraa wal jabeessaa wal bakka amantaa isaanii guddisuuf waan hin goone hin qaban jechaadha. Waan hedduu waliif ta'u jechaadha. Meeshaarraa kaasee maqarshiitti waan barbaadan lubbuu waliif kennu. Mana amantaa keenya keessa garuu inaaffaan jira jechaadha. Maaliif na caalee maaliif na caaltee waan jiru hundumti keessanii obboleetti kana faaruu qopheessatti lafa keessee kan akka faaruun kun lafatti nafni jala akka tajaajilli ishii kana caala guddatuuf hundumti keessanillee faarfannaa kana yeroo isheen hojjettutti namni nan gargaara jettan kunoo koomentii jalatti nuuf barreessaa silkii kanaanis nu argachuu ni dandeessu. Kanaaf iyyuu maatii waaqayyoo namoonni ispoonsar gochuu barbaadan ispoonsar akka gootan maqaa waaqayyootiin sinan gaafadha jechaadha. Gara dhumarra geeraa gaaffii yookaan gaaffiillee miti kuni egaan guyyaa har'aa gara istuudiyoo Sanbee TV dhuftee keessummaa Abrahaam nuuf taatee sagantaa keenya kanarratti argamte obboloota keetiif barumsa kan ta'u ijaanuu dabarsiteef guddaa isaa galatoomii waaqayyoo isaa kabaju kana caala kennaa isaa siifaa kennu. Dhumarratti carraa tokko siifan kenna. Innis maalidha? Ergaa dabarsuu barbaaddu ummata kiristaanaatiif ummata kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo ijoollee waaqayyootiif faarfattootaafis warroota ganaa faarfachuu barbaadaniifis miidhaamsa dhaamsitu yoo jiraate carraa tokko siifan kenna. Umarratti dhaamsee ni qabu. Hundumtuu kiristaanni wanti inni jiraatuuf yookaan immoo wanti inni hojjetuuf wanti carraan isaa inni dhumaa mootummaa waaqayyoo dhaaluufidha. Mootummaa waaqayyoo dhaaluufidha immoo maaltu nurraa barbaachisa isa jedhu suni harka caalu waan muraasa uummanni kamiyyuu hin beekamu uummanni kiristaanni haa ta'uuti tokkummaa jaalala wal qoqqoodiinsa otoo dhiifame yeroo ammaa kiristaana taanee wal qoodnu hin jirra. Kiristaana taanee waan baay'ee wal goonu jirra. Yeroo ammaa gaafa laaltu hammeenyi miti ka'uyyuu amantaa kaanirrayyuu amantaa kiristaana irratti gaafa laaltu bakka jirra. Kiristoosiin maqaadhaan furannee malee taaneen argamne Kiristoosiin fakkaachuun nurraa eegaman jedha. Faarfattoonnis ta'ee tajaajiltoonni barsiistonni harka caalu warri uummataaf duree taanee fuuldura jiru warri ijji namaa nurra jiru yookaan hadraan uummataa irra jiru hedduun isaanii hin jiru. Bakka isaatti hundisaayyuu gahee qaba. Imaanaan itti kennamee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa turetti akka namicha sooressaatti taasiseetiin imaanaa kennee inni abbaan shan hojjetee bu'aa buusee inni lama fudhatee akkasuma abbaan tokko sun garuu hadaraatti kennamu kan makliitti kennamee awwaalee jira. Kun immoo nurraatiin eegamu kiristaanni inni ammoo jirru yookaan immoo warri kabaja waaqayyoo nu kennee akka itti waaqayyoo galateeffannu kanatii adda addaa furannee bakka jirra. Wantoonni hedduun barattoota dilbataa keessatti illee mana amantaa keessatti illee gahee adda addaatiin mana amantaa kan tajaajilu uummataaf fakkeenya gaarii otoo taane uummata keenya
fakkeenya gaarii yoo taane yoo barsiisne yoo jaallatamaan yoo tokkummaa qabaanne obboleessa keenya badhaasaa jiran deebisuudhaaf waan salphaanitti fakkaatan. Kanaaf adaraa keessan tokkummaa godhadhaa. Walaa jaalannu hammeenya walirratti akka yaamne warra rakkatanii yookaan immoo inni anaaf rakkina kootti furmaata inni waa'ee koon beekaa isatti yoo himadhe kana naaf ooluu danda'a jedhame hummaa icciitii ofii baasanii yookaan nagargaarii jedhanii himan yibaas rakkoo namaa irratti gufuu akka walitti hin taane erga caalu kana naamu faarfattootaaf. Maaliif yoo jette ani waan argee waan hin qabuuf har'a guyyaan isa darbeera waan darbee tokko seenaan jedhu abbootiin uumamummaa kan waan darbee waan ta'eef akkatti taa'ee haasa'a malee otoo yeroo ishiniitii waan isaa yaadachuu hin danda'u jechaadha. Inni maaliif dubbachuu hin danda'u? Maaliifidha? Ormi waggaa tokko keessatti miti ji'a lama keessatti raawwachuu danda'a siin jedheera. Ani garuu waggaa lamaaf ji'a meeqa keessatti hamma Faaruunkoo illee ijaan argaa dhabutti erga raabsamee erga moobaayilidhaan ormi itti fayyadameetiin deebi'ee faaru sun arge jechaadha. Kanaaf waan akkasii waan jiruuf adaraa keessan amantaan keenyi walganuun barsiistu amantaan keenyi hammeenya walirratti yaaduun barsiistu nuti immoo hammeenya walirratti yaadu maallaqa yookaan qabeenya irra darbuuf jennee boru amantaa keenya irratti yookaan lubbuu keenyatti gufuu yookaan finqii fayyina osoo taane hunduu akka guduunfanne hin jedhaa Waaqayyo nagaa nuuf haa kennu amantaa keenyaaf Waaqayyo nuuf haa eegu nuuf haa cimsu nagaa biyya keenyaaf haa kennu jedha galatoomna. Dhaggeeffattoota keenya hordoftoota YouTube hundumtu keessaniyyuu waan wajjin turtaniif guddaa isaa galatooma. Egaa turtii ishee faana qabnu fixne irraa asuma irratti raawwanna. Egaa obboleettii keenya faarfattuu Fasikaa Ittafaa haaluma kanaan ishiin gadhiisnu jechaadha. Akkasumatti akka ishii gadhiisnu barbaadnetti fakkaate faarfannaa tokko nu faarfatte san booda nagaadhaan ishii gadhiisna jechaadha ishii geggeessina. Egaa faarfannaa tokko nu wajjin faarfatta jechaadha. Faarfannaa jechaadha. Maal jedheen uffadhaa haadha koo kan jedhu walitti faarfannaa waan maaramiin fooyyee waadanudha. Kanaaf anamman kana jedhu jechuudha. Haadha foonii waan hin qabneef haati foonii kos haati lubbuu kos isheedha waan ta'eef maal jedhu ayyoo maal jedheen dubbadhaa haadha koo jecha walitti faarfannaa jechuudha. Maal jedheen dubbadhaa haadha koo maalanii meefitaa awaayee kee. Maal jedheen dubbadhaa haadha koo maalanii meefitaa awaayee kee. Nyaataaf dhugaatii kooti anaaf maqaan kee. Nyaataaf dhugaatii kooti anaaf maqaan kee. Maal jedheen dubbadhaa haadha koo maalanii meefitaa awaayee kee. Maal jedheen dubbadhaa haadha koo maalanii meefitaa awaayee kee. Nyaataaf dhugaatii kooti anaaf maqaan kee. Nyaataaf dhugaatii kooti anaaf maqaan kee. Beela'ee dheebodhee haadha koo of bira dhabee aannan jooree. Yoomon kuufee jiisuuf dadhabeen sinna wajjin ta'ee na gargaaree. Kotoo yaa maraami na biraa na fiinee. Beeloftuu mucaa kee nan irraanfateene. Kotoo yaa maraami na biraa na fiinee. Beeloftuu mucaa kee nan irraanfateene. Maal jedheen dubbadhaa haadha koo maalanii meefitaa awaayee kee. Maal jedheen dubbadhaa haadha koo maalanii meefitaa awaayee kee. Nyaataaf dhugaatii kooti anaaf maqaan kee. Nyaataaf dhugaatii kooti anaaf maqaan kee. Fiiroo beerelaan haadha koo argachuun dandeenye kanaaf deemu. Achi laalee darba namni hundumtuu dhibee keessa kootee yommuu deemu. Sin argaadhe kunu
Faaruu ergamootaa si agarsiisu egaan maatii Waaqayyoo hundumti keessanuu turtanii faana turtanii guddaa sagalatooma eebbifamaa Waaqayyo gooftaan keenya arjummaan isaa dhiifamni isaan irraan fagaatiin kadhannaan arkeenya dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota raarsummaan isaanii hunda kan caalu jaalalaati jaalalli lubbuu qabuutota Waaqayyo hunduma keenyaaf haa kennu Waaqayyo abboota keenya tajaajiltoota keenya mana amantaa keenya akkasumas amantaa keenya Ortodoksii tawaahidoo nuuf haa eegu nagaan biyya keenya Itoophiyaadhaaf subscribe like share gochuun dagatiina nagaan siniif haa ta'u galatooma nagaan biyya keenya nagaan